Ashama harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastoota uffatanii dhiyeessanu kan biyya keessaas kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas nagaa ooltanii hannagaa kootii galata waaqayyo hundumti keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi jaalalli waaqayyo bakkumaa fi haala isinirra jirtanitti waaqayyo hunda keessan wajjiniinuu sinifata ujechatuma akkasumas mastum maal qabattee dhuftee jechuun keessanii nafo akkasumas ani wanti nani qabattee dhufe fakkeenyaaf namni tokko yeroo tokko jechuudha wantoonni baay'ee wantoonni nutti dhagahamu jiru fakkeenyaaf yeroo tokko yeroo gammannee jiraannu osoo jennu yeroo wanta wayitiin gaddinu wayitii jira gaddinee jiraanna yeroo jenne immoo yeroo wanta wayii osoo hin beekin waaqayyo gammachuu wayii nuuf kennutu jira isaan lachuu nu himuuti kan fidu waaqayyo tokkichatu fida sila ta'eefu akkasumas ani immoo kanas sinin jechuuf himuuti haaluma mataa kiyyaan ol qabate fakkeenyuma kaasee jechuudha yeroo baay'ee jechuudha namoonni baay'een si laalu fakkeenyaaf Facebook irratti yoo si arganii nama yeroo hunda bakka sitti tolee gammachuudhaan jiraattee galata waaqayyo gammachuudhaan jirra garuu yeroo si arganii namuma ati bakka hojii hin qabne way sa'aatii 24 Facebook irra taa'aa yookiin email irra yookiin WhatsApp irra taa'aa itti fakkaata nuuf bare Facebookis ta'e emails ta'e WhatsAppis ta'e kun hundi isaaniitu iyyuu akka haadha keenya yookiin akka abbaa keenya yookiin akka ollaa keenyatti yaada mataa keenyaatti dabarfachuuf yookiin aarii jirru wayii irratti dabarfachuuf malee nutti tolee fakkeenyaaf nutti tolee sa'aatii sanitti nu hojii dhabnee yookiin bakka nutti toleetii modikan yookiin email gubbaa yookiin Facebook gubbaa rabaatee Facebookiin keessatti 24 online mul'isa email keessatti 24 online mul'isa jedhanii namoonni siin jedhanii jaalatteetii modi'ati maaliif yookiin aartee jirta aarii keetti dabarfachuudhaaf bakka namarraa fagaattee fakkeenyaaf karaa Facebookiitti namarraa email irraa fagaattee Facebookii seentee wanta tokko laaluuf malee yookiin sitti tolee sa'aatii keessanitti yookiin sa'aatii sitti tolee yookiin waan hojjechaa jirtu miti garuu namoonni maaliif akkana waan akkanatti yaadaniif waan akkana jedhaniif hin beeku garuu sababa saniifuu namoonni baay'een akkanatti nama fudhatu namoonni baay'ee yaada akkanaaf qabu maal ta'a yaada akkanaa osoo jijjiiranii yaada gaarii yaadanii oduu yaada bakka sammuu namaa jeequ dhiisanii sammuu nama bashannansiisu yoo ati suuraa tokko fakkeenyaaf Facebook irratti post goote ni buusu waaw intala eebeluu akkamitti tolee eebanni eebeluu bara akkana jirti eebanni bara eebeluu akka jirti jedha suuraa kanu bareecha malee fakkeenyaaf suuraa keenya argan malee keessa keenya arganii jiru waan nu itti jiru fakkeenyaaf haala nu keessa jiru beelofni dheebonni nyaanni unni namni takka nuuf hin beeku kabeeku waaqayyo tokkicha qofa bichaatu beeka malee namni nuuf hin beeku waaqayyo fi ati qofti akka nyaatti fi akka nyaanne beekta malee namni si cinaa jiru hin beeku maaliif nyaatte nyaachuu baatte garaa keessitti nyaatta malee garaa nama biraa sitti nyaata sababa saniifuu jechuudha maaliif akkana jedhu garuu yeroo baay'ee jechuudha ani gizee baay'ee wantoota akkanaa bennaa aggaxamaa jira isinoo namni akka anaa jirtu fakkeenyaaf anamma yeroo baay'ee yeroo tokko yeroo nana fakkeenyaaf Facebookii seenee akkas jedhee wanno jedhu bakka akka waan ani bakka hojii hin qabne way akka waan ani bashannaniitu jireenya asitti jiraachaa jiru kana keessatti bashannanee jiraachaa jiru yookiin haala biraatti nama qayyaranii nama maaliif garuu dhugaa giraa nama gabbaa garuu hudduu quufnetti hin qaana'anii jedha Oromoon yoo mammaaku sababa saniif waan hin goonetti eenyullee kan qaana'u hin jiru sababa saniif suuras post goote waan barbaades post goote
inni kan mataa keetitti yaada mataa keetitti malee yaada mataa nama biraati miti kanaan yaada namni biraa yaaduu hin danda'u sababa saniifuu akkasii isiniin jechuu jaaladha akkana qofas miti maaliif yeroo baay'ee jechuudha baqa namoonni keenya yaada gadaantummaa yaada namni tokko yaada sammuu isaatii keessaa hin qabne yaada garuu osoo yaada akkana kana qayyaranii baay'ee dasna jedha eessaare kaadama tokko itti anu muti sasalat anu bilbila muti itti hidde akka bilbila itti yer fakkeenya bilbila yoo jabbiitti hidhanii akka yoo ishiin goorannoo keessaa baatee yookiin baddee yookiin iddoo keessaa baatee fagaatte iddoo ishiin jirtu san soxxee ta'u arguudhaaf bilbila san itti hiita kamaaliif yoo bilbila san mormarraa qabaatte yoo ishiin borraatu yookiin yoo ishiin marga dheedaa deemtu nidha jechuudha garuu yoo ishiin immoo deemtee fakkeenyaaf jabbii sunuu bakka tokko ciiste sababa ishiin warraan dhafiifuu aga'uu hin dandeessan garuu hoo yeroo immoo ishiin dheedaa jiraattee yookiin morma ishee akkana gootee wanta wayii womti wayiitiyyuu mukumti wayiitiyyuu akkana tuqee bilbilli sun tasa qililli jedha sababa saniifuu akkasitti namatti ni dhankaa namatti garuu namoonni baay'ee wantoota akkasiis yaada akkasii yaada duubatti hafa yaaduma duraanii yaada maatii akaakayyuu abaabileen keenya duraan qabatanii deeman qabatanii deemu garuu waaqayyo isaan hojjechere isaan ajjechere nu garuu wanni nu geelki tokko illee hin jiru akkasii seeneen jechuu barbaada maaliif yeroo baay'ee wantoota akkanaatiin nama aggaadhama anas ta'e nama biraatis ta'e garuu orma maal waan galcheen beekani maalum beekan giraa nama gabbaa garuu yeroo tokko sababa saniif maaliidhaaf hin kana mulukaasa seetanii abbaatu beeka keessa ofii maaliif ollaan akkam bultee beeka malee akkatti bulee abbaatu beeka sila ta'eefu keessa ofii abbaatu beeka abbaatu keessa isaa dhibamees beela'ees eebotees akkuma dura siniin jedhe abbaatu beeka keessa ofii sa'aatii kanatti ani gammachuudhaan jiraadhee jiraachuu baadhee natu beeka malee namni biraa homtuu hin beeku namoonni baay'ee wantoota akkanaa yaada jiru namoonni baay'een biyya ambaa keessatti wantoota baay'eetti ragaa jira lubbuu isaanii dhabaa jiru siqaay meeqa argaa jiru warra biyya Itoophiyaa keessa jiru aguma fe'ellee Itoophiyaa keessi jireenyi illee wuddii ta'u wantoonni adda addaa illee ragaa biyya isaanii keessa jiru dhugaa qilleessaa fudhatu gadi ba'anii fakkeenyaaf gibbii isaanii mana isaanii keessa gabba'anii gibbii isaanii keessa yoo dhaabbatan qilleessa adda ta'e wayii qilleessa sammuu isaanii bashannansiisu wayiitti dhufu nu hoo shamarran biyya Arabaa jirtu shamarran gola madaamii keessa jirtu wanta akkasii san argatu barandaarra dhugaa waaqaa jechuudha nama mana kana keessatti cubbuudha namni ilaallolu illee hin jiru garuu barandaarra bahee dhaabbachuun na sodaadha maaliif barandaarra dhaabbadhee asii tokkoffaa asii gadi ilaalu isa lammataa dammoo baqa dhaabbachuu maal laan jedhu maaliif barandaarra dhaabbatti naan jedhinnu jechoota akkanaatiin natti dhufu sababa saniifuu namoonni keenya garuu hoo akkasitti yaada dhugaa waaqa biyya isaanii keessa taa'anii yaada gadhee yaada sammuu namaatti fudhatan yaada baqqaan beekanii gammaddee ittiin jiraachuu hin dandeenye fudhatu sitti yaadu jechuudha sababa saniifuu abbaan kan yaada isumatu beeka wanti beenu tokko hin jiru sababa saniifuu wantoota akkanaatirra yaada warroonni akkanaatti yookiin wanta akkanaatti naggaadhamee jiraate akkura tokkoon dhagaa tokkoon gannaqaa bira darbaa'ee mirgaan dhageechanii bitaan gannaxanii bira darbuudha inni lammataa dammoo fakkeenyaaf ijoollee baay'een gola madaamii keessatti kan dhukkubsannu jira kan gaddinee jiraannu jira kan gammannee jiraannu jira waaqayyo immoo kana hunda keessaa guyyaa tokko nu baasa waaqayyo keenya yaa kadhannu biyya keenyaafis waaqayyo yaa kadhannu mataa keenyaafis waaqayyo yaa kadhannu waaqayyo waan nu godhuuf sinis hunda keessanuyyuu waaqayyo waan nu godhu isa tokkichatu beeka inni immoo fayyaa nagaa keenya nuuf kenne akka biyyaa nu baasetti biyyaan baasetti nu hambiseen nagaan biyya keenyatti kan daa'ima qabus daa'ima isaa gatee kan haadha qabus haadha isaa gatee kan abbaa qabu abbaa isaa gatee kan obboleewwan guddisoo obboleewwan isaa gatee yookiin kan daa'ima dhalee qabu daa'ima xiqqoo gatee biyyaa ba'ee biyya ormaa keessatti tasaqaayyaa jira waaqayyo immoo siqaayii kana keessaa nama baanee hundi keenya yookiin daa'ima keenyattis maatii keenyattis mana keenyattis
daa'ima kan galee daa'ima godhachuu hawwus waaqayyo kana hunda keessaa nu baase nama saniitis nu ajajisiisu hundumaafiyyuu waaqayyo beeka waaqayyo nama sanii nu ajajisiisu fayyaa nagaa keenya nuuf haa kennu barri darba taazabni darbu jedha oromoon uumamaafu barri numa darba garuu jechoonni namaa akka keessa namaatii hin badu sila ta'eefu akkasii isiniin jechuu jaaladha hunduma keessaniif dhiifama haasa'allee isinitti baay'ise bakka aaruma keessa kooti yeroo tokko namni tokko yoo aare namatti ba'ee namaan lolurra deebi'ee boo'uu barbaada ani amala akkasii tan qaba yeroo baay'ee namatti ani dubbadhee baafachuu hin danda'u bakka nan aara malee naman tokko ani garuu namni yoo na tuqee nan aara mofumatti mokkootu fifu yoo dhukkubsadheeyyuu bakka ofitti deebi'ee tanan boo'a malee yookiin ofitti deebi'ee tanan gadda malee namaan kana naa godha akkas naaf godha jedhee ani namatti wanta akkasii hin himadhee wannuu hin jedhu keessa godhu sababa saniif maalidha kan kana hunda jedhi seetan namnumaa namaan godhu ka waaqayyo tokkicha malee isiniin jechuu jaaladha akkasumas waaqayyo hunduma keenya wajjiniinuu yaa ta'u waaqayyo nu haa tiksu tiksee keenya ta'ee isiniin jechuu jaaladha haasa'a isinitti baay'ise guddaa dhiifamaa isiniin jechuu jaaladha akkasumas bakka hundumti keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis bakkuma jirtanitti nagaa naaf ta'aa waaqayyo isin wajjin haa ta'u hunduma keessanuu isin haa tiksu waaqayyo isiniin jechuu jaaladha obboleewwan koo akkasumas aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja viidiyoon kiyya yoo darsin jedhee laayik gochuu hin dagatinaaye akkasii isiniin jechuu jaaladha ani keessa mataa kootii keessa koota nama dubbadhe malee nama tuquu fi muti yoo tasa namni akkanaatis qorqoramee jiru ta'e yookiin tasa yoo dhagaye maaliif kana jettanii natti nagaaminaaye ani keessa koo gadda keessa kooti yookiin aarii keessa kooti yookiin yaada sammuu kootii tan dubbadhe malee nama bira ga'eetii muti akkasii isiniin jechuu jaaladha haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja kan biyya hambaa keessa jirtanis kan biyya keessan keessa jirtanis waaqayyo bakkuma isin jirtanitti isin wajjin haa ta'u isiniin jedha turtii gaarii isiniin jechuu jaaladha.